السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتن كبجمتودا فجالتمتوني هردفتوني برسيسا ورماب الحمد لله أنا نجاكوت نجاني كي خنجر الله إنكو جادا بكير تمرس نجاو دعوتوتن كي فيديو أراك نكيساتي حالة سفيس انترنت كيسني إتدبلا شو دندي سني اسم برسيس يعني أك ساروكات تك كوبين أسني بدلا قوتي شو ini gale akka yani humna godhatee akka saarukatti intarneetiin keessan yookiin daataan keessan yeroo waan tokko tokko ilaaltan jechuudha isiniif hojjetutti jechuudha isin gale egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaatan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dirqamadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha achi booda all fayyadamtoota irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like share gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa saffisa intarneeta keessaniis dabalachuudhaaf aappii tokko isin barbaachisa. Liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa daawuloodii godhatan diskiripshin boksii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a. As jalatti jechuudhaaf liinkii ni argatan jechuudha. Liinkicha irratti kilik yeroo tokko ni gootanii. Achi booda haala kanaan weebsaayitii keenya irra isin fida. Achi booda asirra gadanii buuftan jechuudha. Aappii daawuloodii godhachuudhaaf asirra suuta gadanii deemtanii. Asuma gadi dhuftaniituma as jalatti jechuudha. Kan beeksisa garagaraadhaa qabu. Pilaastorii keessaa daawuloodii godhachuu dandeessan jechuudha. Daawuloodii kan jiru kan olii kan irratti kilik gootanii. Kan ammoo beeksisa garagaraadhaa hin qabne firoo isaadhaa firii isaadhaa jechuudha. Daawuloodii godhachuudhaaf daawuloodii ishii lamaffaa san dhootan jechuudha isin galee. Irratti kilik ni gootanii. Achi booda as hin fida. Asirratti yeroo tokkoof kilik ni gootanii. Xawaalee daawuloodii isiniif ta'a jechuudha. Haala kanaan daawuloodii isiniif fida. Daawuloodii irratti kilik gootanii. Isiniif bu'a jechuudha bilbila keessan irratti jechuudha isin galee. Yeroo bilbila keessan irratti gadi buufatan jechuudha. Aappicha irratti kilik ni gootanii. Achi booda haala kanaan barbaada. Hangana isiniif fide obsaan eeggatan. Aappii hedduu bareedaa ta'edha aappiin kuni. Achi booda asirratti jechuudha smart connect face server kan jedhamu kilik ni gootanii. Achi booda haala kanaan seerfaroota hunda isiniif fide jechuudha. Alaabaa biyya garaagaraa hunda isiniif fide jechuudha. As keessa amma isinii kan neetwoorkiin fulii jirurra kaayyachuu qabdan jechuudha. Kana keessa kan isheesmu neetwoorkiin fulii irra jiru jechuudha isinii galee. Kanarra deemtanii jechuudha hanga dhumaarra deemtanii filattanii jechuudha. Kunoo amma kan awwalaa kunillee shabakaan isaadhaa fuliidha jechuudha isinii galee. Kan shabakaan fuliidha akka yeroo haala kanaan isiniif daraaddara jechuudha. Kan shabakaan wanni tokko irraa hin hir'atin irra kaayyatan jechuudha isinii galee. Irra deemtaniis jechuudha. Kan shabakaan gawwii isarra kaayyatan jechuudha. Fakkeenyaaf kan awwalaa kanarra yoon kaadde wanni tokkollee irraa hin ruumte jechuudha. Irratti kilikaa godhu achi booda ookeen godhe eeyyama kennaaf jechuudha. Achi booda haala kanaan barbaade koonnekti ta'a jechuudha isinii galee. Achi booda shabakaa kiyya akka ajaa'ibatti saffisa intarneeta kiyyaa jechuudha. Akka ajaa'ibatti dalagsise jechuudha isinii galee. Kunoo lakkaa jira barsantii 100 yeroo guute koonnekti ta'a kalas alaatul kunoo kusirratti margaartan kunoo koonnekti ta'ee jira. Alaatul amma shabakaan kiyyaa akka saarukatti kan dalagu jechuudha. Saffisa shabakaa kiyyaa akka ajaa'ibatti dabalee jira jechuudha aappiin kun jechuudha isinii galee. Haala kanaan aappii kana fayyadamtanii saffisa shabakaa keessanii akka ajaa'ibatti dabalachuu dandeessanii akkasuma akka ajaa'ibatti yawwaala keessan raahaadhaan jechuudha fayyadamuu dandeessanii jechuudha isinii galee. Yookiin isin didduu osoo hin taane akka ajaa'ibatti isiniif dalaga jechuudha. Akka ajaa'ibatti isiniif dabala saffisa addaa qaba jechuudha aappiin kuni. Aappii hedduu tokko bareedaa ta'edha daawuloodii godhadhaatii haala kanaan warri shabakaan keessan dadhabaa ta'e itti fayyadamaadha jechuudha. Isinii galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii galee jettan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadha asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee akka irraa fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinadha. Barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.